Tole shamaar kafuunee kabajamtoota fi daawwattoota leensaa hundumaa faamilii jirtu nagaa keessanitti nagaa keenya galata waaqayyoo jirtu harka fuunee kabajamoo keenya jaallatamoo keenya daawwattoota keenya chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaa chaanaala leensaa hundumaa faamiliitiif haaraa warri taatan akka subscribe gootanii gara faamilii kanaatti makamtan jaalalaan isin gaafanna eenyuun namni kun beektu naannofte dhufte jechuudha. Sana agarsiisan ture. Har'ammoo siistariin koo dhuftee jirti. Ittiin dubbattu. Haaloo. Ashama akkam bultanii daawwattoota faamilii Leensaa Mul'inaa akkam jirtu ani bira siistarii ishiiti. Namtu beeku. Ganama kunoo shunkurtii kuchisi jettee kunoo kottaa ka ijoolleen keenya waggaa 8 har'aa. Surprise ida. Happy birthday keenya irratti dhiyaadha. Riyaa. Inna programmitti dhiyaanne sini masmara irra sini galla. Jedha gana gaanola. Kursi nyaanne gana. Ciree nyaanne kanaaf nagaa qabu. Sagalee ganni buute kanaaf. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Ani Arsema kasan jedhama. Kan dhufee Addis Ababa. Finfinnee irraa jedhama. Fileedhaani. Intala Addis Ababaati. Waggaa 8 har'aa. Har'a 29. Gatii kooti. Kee bichaa miti? Riyaa miti? Riyaa lamaan lakkuu lamaan. Surprise. Memee utu caalame guyyaa tokko dhalatanii akka kuffiyyaa kee firra fudhi qabaanne baadha biiftuu ishi bakka. Kana fakkaatu har'aa waggaa 8ffaa isaanii aan kuftan tala. Maaziyaa 29 maan Oromiffaan jiini kun. Waashka. Lummuteera. Har'a 29 har'a lidatiin isaanii kun qophiin hundi xumuramee jira. Daabboon tolfamee, keekiin ajajamee, mana keessa moqqi gochuutti dubarri amma bakka geenyerraa nun qabiinaa nuti nama guddoo taane irraa jechaa jiru. Gaddeebsu uffata kee. Jechaa jiru jechuudha. Nuti immoo kun waan nurraa eegamu goonee jira qopheessinee jira jechuudha. Mitiire maal qopheessite hayyee? Kinaanati. Hayyee ko. Nuti kaa. Kunoo gaa shunkurtiidha quncisaa jirra boodatti yaadnee tassaabneetu. Booda sar'aa tassaabdaaree assaabneera malee waan baay'ee qophaa'aa jira. Jecha gaa booda gaasnitti agarsiifna. Yeroo hojjetamus isin agarsiifna yeroo ta'amus isin agarsiifna. Indaanqoon illee 800 galtee. 800 immoo 300. 600. 800 nu bitameera keenyatti. Dhugaa'e. Eeshi. Ila kunoo kana jeskina filasa guddicha sana argitan. Gaa waan maaqiimiin keenya dandeessee. Waa jechuun oolu. Qaata yaalame qaata xumurame qophiin xumurameera beekuma akkasisin hin jetti malee har'a yaadanii wanti baay'een qophaa'ee jira. Garuu qophii sana immoo xumurreera gimmaashti xumurameera gimmaasha tafe egaa yoo lidatii lamadha hiriyaadha isaan kun caadhamee ilaalame dhugaa waaqa hiriyaa guyyaa tokko dhalatanidha jechuudha lakku biiftuun ganama ila fageesse obseen immoo ka sa'aatii yookiin gara guyyaa miti galgaladha galgalaan daganamaa jechuudha galgalaa in daganamaa. Galgalaa fi ganama dhalatanii jechuudha. Biiftuun ganama sa'aatii tokkoo fi qixxee sa'aatiin isaanii wal fakkaata. Galgala sa'aatii tokko. Biiftuun sa'aatii tokkoo fi qixxee ganama kamsii. Obseenis kamsii galgala sa'aatii tokkotti. Sa'aatiin isaanii wal fakkaataadha argitanii? Miteeti? Sa'aatiin isaanii wal fakkaataadha. Biiftuun garuu ganama dhalattee obseen galgala sa'aatii tokkoon biiftuun ganama sa'aatii tokkoo fi qixxee kamsii galgala jechuudha. Gaafa 29 jechuudha. Har'a jechuudha. Waaqayyo baga nu geesse uffay dhugaa namatti tola. Eshi ta'e ayyaalech
Shunkurtiin kun maal sitti jira? Laakiin nagaan oolaa miti qoyi daqiiqaa baay'ee ta'a. Akkasii. Inni akkasii. Kana mee shunkurtiin si gubee jira moo? Lakka mana gubbaa. Maa. Ija kee as qabee ilaala. Lakka mana gubbaa. Isii suuquuf ishiin dhuguma ishiiti. Ila kun akka xinnaa suuqanii nama gubu'anii. Lakka mana gubbaa. Ani immoo dhaqeen farsoo qarraruutti jira. Kana kamtu caalame amma ijoollee kana keessa. Isin booda lafa gaheetu mee gumatiin gahan. Isa booda lafa gahee mo'atee gubbaa bahee jira amma argitanii. Maa eenyumtuu lakkoo innaa daa'imni alattu. Tokko caala. Warra booda lafa gahe. Shunkurtiin muramuu eegaleera kun akkuma argitan. Achi siibutu kan. Si gargaaru? Maa. Shunkurtii. Isa guddaa kana. Shunkurtii kottaa muraa wajjin kottaa nu gargaara. Saaduuni walla. Taarfuuni saaduuni. Basma inqorra. Kan cabba. Geenyamu. Yoo nama laayu gadi hin baatu. Kan keenya sono ambo keessa. Beeta kiristaanii gabbaanee teenyame. Dirreetti gubbaa. Amma duuba. Dirreen sun aduu qaba. Yoo qorre sin qorra qorre wanti irraa isin irraa dhoowwu hin jiru. Dirreen wanti. Luka kee duwwaamu mee mana seentaan si arga luka kee duwwaachi darbi. Dhoqqeedha ma ila dhoqqeedha. Maal barbaadde? Kom kaalsiidhaan deemtaa lafa. Dhoqqeedha mee lafa. Ishiyoo. Lafti dhoqqeedha. Maal barbaadde? Maal bortuu? Maal borcituu? Harka keessan. Esteetoo maan harka keessan. Maal gochaa ooltan? Maal borcaa ooltan? Boqqolloo keessan deemsitti mee? Ka'uuf tokko lama sadi. Kun ilaalaa tawaaqa. Tokko lama sadi. Jargeera. Jargeera biiftu. Boqqo. Suri warqeen seeyi. Warqeen miti muuzii. Muuzii dhaabbate. Ka'uuf tokko lama sadi. Walii ga'u garuu oofseetti irra dheertuudha. Sumaalee. Sumaalee taraaye Sumaalee. Tokko lama sadi. Goodaa si dhokatte. Goodaa.
Kota kana si as dhokat. T-shirt gee. Asii sana kaasee miicamaadha.